السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح يا جبت والحمد لله. الراس مو واي إيمو دا جتشودا ستينجيلي إيمو دا أكالات السر فتني إسني في قبل ده في جتشودا تناندورة تلي واي ستينجيلي إيمو دا خنا فيديو لما كان إسني فتنسين توري الراس مو ردي بيه خنا ما إسم برسي سورة ده ستينجيلين إيمو دا كونكو حدو دا خنا أملي يوم بكتاكتين إسم برسي سجى يرود إيرا إسنتيس فرتا إسني لين أمو فيديو دو خيسن تور خيسابات وان تهفي جاب نمو akka isiniif galutti isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo gabaabduudhaan isiniif dhiyeessaa. Viidiyoo gabaabduu tana egaa hamma xumuraatti daawwadhaa. Yoo hamma xumuraatti daawwattanii barnoonni isiniif galaa yoo isiniif hin galle immoo waan isin hin galin irraa komantii irratti barreessitanii na gaafachuu dandeessanii. Komantii teessan san laaleetiin anillee yeroo biraa waan isin dhibesanii barnoota biraa keessatti isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf osoo jalqaba karaa barnoota keenya achiin dabarree warri haaree dhuftanii sabiskiraayib laayik godhuun dagatinaa. Warri immoo duraan maatii keenya taatanii jirtanii viidiyoo yoo isinitti tole laayik sheer godhaa isiniin ja'a. Jalqaba mee iimoo irratti dhooyinaa. Iimoo irratti eega dhooyine egaa iimoon akkanatti yoo nuuf banamtee ani immoo iimoo beetatti fayyadama jechuudha. Kanaaf jala kanarra kunoo mallattoo ida'uutu mul'ata. Mallattoo ida'uu kana yoo iimoo beettaan ta'anii iimoo ta'an taate immoo sarara sadii jira jechuudha. Sarara sadii kanarra yoo dhooyitanii sitingiilee isiniif dhufa jechuudha. Ammoo ida'uu mallattoo ida'uu kanarratti hin dhaha jechuudha. Ani warra iimoo beettatti fayyadamtanii. Eegaan mallattoo ida'uu kana dhahee kunoo kanatti kunnaa dhufe kanarraa kadhuma barreeffamni kunnaa dhufe barreeffama kanarraa isa dhumaa kana morka jiru sarara sadii irratti argamu kana jechuudha. Kanaan dhaha jechuudha. Isin immoo warri iimoo ta'an qabdan immoo sararuma bakka silaa mallattoon ida'uudhaa jirtu sun sararuma sadeen akkanaa kanaa jira. Sarara sadeen irra gadhooyinaan qaxeetuma seetingii isiniif itti jechuudha. Kanaaf mee amma ani sarara sadeen kanarratti hin dha jechuu bakka moora jiru kanarratti. Eegasii kunoo seetingiileen haala kanaan naaf dhufee jira. Ammallee asitti jechuudha jalqaba iimoo seentanii mataa gubbaa bakka biroo faayilii keessan akkanatti mul'atu kanarratti yoo kadhooytan taate akkanumatti isinii dhufa jechuudha. Seetingiileen kunillee isiniif dhufti jechuudha. Kanaaf ammee isa seetingii yoo kanarratti dhooyina isa barreeffama lama farratti argamu kana eega kanarratti dhooyinee kun amma seetingiilee kunneen hundi seetingiilee iimoodhaati jechuudha. Kanaaf seetingiilee iimoo kanarraa arraafammoo nootifikeeshinii kaja'uu gubbaa kanarratti dhooyina jechuudha. Eegasiimmaas kunoo haala kanaanii nuuf fide jechuun nootifikeeshinii jalatti waan argamaati hundinuu gubbaa kanarra kan jiru miiseejii kaja'uu kanarratti mee dhooyina. Eega miiseejii kaja'uu kanarratti dhooyinee kunoo haala kanaanii nuuf dhufe jechuudha. Kanarraa mee hunda mataa gubbaa dhooyinee tokko tokko laalla. Viibireeta kaja'uu kana sagalee viibireeta irra yoo kaayachuu barbaaddan immoo oon godhattan kun akkuma kiyya oon tahee jiru kanatti oon godhattan yoo hin barbaanne immoo of irraa gootan jechuudha. Saawundii sagalee saawundii bilbila keessanii yeroo isin bilbilu sagalee sirriitti dhaga'uu dandeessan jechuudha. Kanaafi saawundii irra godhachuu dandeessanii yoo hin barbaanne immoo of irraa gootan jechuudha. Reenjitoon kaja'uu reenjitoonii kanarratti dhooyinaa. Reenjitoonii kanarratti eega dhooyinee kunoo sagalee irra godhachuu barbaaddanii sagalee isinitti xirrii jechuudha gaafama keenyatti. Kanaaf irra ooffattanii dhaggeeffattanii jechuu kan barbaaddanirra godhachuu dandeessan jechuudha. Ammallee irra duuba deebina. Ammas maaltu hafe look iskiriin kana hafe look iskiriin kana immoo akkuma fakkeenya kunoo iskiriinii mul'atu kanatti ani immoo oof ta'ee jiraami. Isin immoo iskiriina yeroo namni risaalaa isiniif erguu bilbila isinitti bilbilanii nama isiniif bilbilu sanii asirratti gubbaa kanarratti dhufa jechuudha. Iskiriina keessan gama gubbaadhaatti risaalaa isinitti ergamtu viidiyoo vo'isii sagalee haa ta'u gubbaa kanarratti isinitti dhufa jechuudha risaalaan. Kanaaf yoo akka gubbaa kanatti isinitti hin dhufne akka yeroo namni risaalaa isin erga iibuma keessatti buutu yoo barbaaddan immoo akkana ofirraa of gootan jechuudha. Yoo ammoo akka namni kamuu yeroo isiniif risaalaa ergee risaalaan gama gubbaa bilbila irratti iskiriin irratti ergamtoo barbaaddan immoo kunoo akkanatti on godhatan. Akkuma ilaaltan agartan kana kunoo risaalaa asirratti immoo buutee jirtu ni agartaniimi fakkeenya akkana jechuudha. Yeroo namni isiniif risaalaa isinitti erge iskiriina gubbaadhatti risaalaa mul'atti jechuudha. Kanaaf yoo hin barbaanne immoo of irraa gootan jechuudha. Kuni kanuma if duuba deebi'a. Ammallee ammas kamerra dhooyinaa reefu miiseejii kaja'uu kana amma immoo biigiroobii kanarra dhooyiname. Kanaan booda giruubii jechuudha warra garee iimoodhaan garee adda addaa keessaa isin galchanii jiranii. Kanaaf jechuudha
kana yeroo namni sun warri giruuppiidhaa sanis akka isin bilbilee takka risaalaa adda addaa isinitti godhan jechuudha. Akka sagaleen isaanii sun isinitti dhagahamtu viibireetii yoo barbaadan irra kaa'atan yoo saawundii barbaadan immoo saawundii irra oon godhatan jechuudha. Yoo viibireetii barbaadanis oon godhatan yoo hin barbaanne immoo of irraa godhuu dandeessan jechuudha. Kanaaf mee ammas reenjitoon kajoo kanarratti gabbuun sadii farqa argamu kana. Reenjitoonni kanaas akkasuma jechuudha. Sagalee irra godhachuu barbaadan sagalee gabaabduu jechuudha. Akka xirrii jennu sani yoo barbaadan irra godhatanii jechuudha. Kanaaf ammallee lammaaf sadee afuraffaani luuk iskiriin kan jedhu luuk iskiriiniin kun akkuma kan eegusan immallee warri gareedhaa san yoo agartee risaalaa isinitti ergu taate risaalaan isinitti ergamtu sun gubbaa kanarratti mul'atti jechuudha. Kanaaf yoo oon tahee jiraate gubbaa kanarratti mul'atti. Yoo ammoo risaalaan san akka isinitti gubbaratti mul'attu isin hin barbaanne taate immoo akka kunoon of godhee jiru kanatti firraa of gootan jechuudha. Kanaaf amma kana finnee jirraa fi duuba deebina mallee koolsa kayyoo kanarra dhooyina koolii kanarratti eega dhooyin immaas kooliin kunis haaluma sanii jechuudha. Bilbila jechuudha warra bilbila isinitti bilbilu warra bilbilaati viibireetii irra godhachuu barbaadan immoo kunoo kanatti oon godhatan jechuudha. Reenjitoonni akkuma reebusan reenjitoonni akkasitti irra gadhooyitaniiti barbaadan immoo sagalee irra godhachuu dandeessanii ammallee kanarraa deebina ammaas koortoonii kool kalartooniidha. Kunis jechuudha akkasuma azalatti kalartoonii kanarratti gizee dhooyin immoo anamma shabakaan kiyya laafaa waan ta'eef kunoo ammallee ol luumbaaf ni maraa jira. Bikka kanatti maaltu dhufa ni beeytanii viidiyoo dhufa viidiyoolee adda addaa muuziqaa haa ta'u waan adda addaatu bikka kana dhufa jechuudha. Kanarraa dhaggeeffattaniiti viidiyoo isinitti toltee irra godhachuu barbaadan immoo irra gadhooyitanii irratti isiniif hidhamte jechuudha. Maaliif yeroo namni bilbila isiniif bilbilu bilbila keessan kanatti himuudhaan isiniif bilbilu sagalee isin asitti irra godhatan kanaatu isaaniif dhaga'ama. Sagalee tana dhaggeeffachaati isaan isinitti bilbilan jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan irra godhatanii irra guddaan afaan arabaatiin jirti viidiyoon tuni. Yoo barbaadan irra godhatan yoo hin barbaanne immoo ofumarraa itti dhiiftanii irra dabartan jechuudha. Amma kana keessaa baanagaa kana finnee jirra. Voice kooliin kunis akkasuma warra sagalee rekoordii jechuudha. Halloo ofirraa godhateen jira. Puupil bismillah. Kanaaf jechuudha amma hiistirii kaja'u kanarratti yoo dhoofne hiistiriin kun immoo hiistirii mataa gubbatti himoo ta'e mataa gubbatti hiistirii dhufutan jechuudha. Namni himoo fayyadamu kamuu hiistirii himoo ta'e gubbaadhatti hiistirii nama himoo fayyadamu kamuu dhufuu dandeessi jechuudha. Kanaaf hiistirii namatti achi gubbatti kanama firandoota keessan hin ta'ini warra himoo fayyadamu kamuu achirratti keessanii dhuftu yoo barbaadan immoo oon godhatan jechuudha. Kanatti oon godhatan yoo hin barbaanne immoo hiistirii mataa gubbaa himoo keessanitti akka dhuftu yoo hin barbaanne immoo of godhatan jechuudha. Kuni kanuma as keessaa baadamma. Amma notifikashiina settingii notifikashiina kana ilaallee jira waan asirratti argamaati. Kanneen hafe immoo kanneeniitu hafee kanneen immoo yeroo biraa yeroo isinitti fudhata waan ta'eef barnoonni isinitti dheerate isiniif hin galu. Kanaaf gaggabaabsineetuma yeroo biraa itti deebina jechuudha. Kanaaf arrabasumatti isinirraa dhaaba. Nagaan naaf tura hanga viidiyoo dhuftu walitti jechaanu.